Ilaalaan obboleettiin duute tuni nuufillee obboleetti. Reeffa obboleettii keetii siif ergina. Gargaarsallee si gargaarra. Jireenya amma seenaa kee agahaa jirra, qorachaa jirra, rakkoo hamaa keessa akka jirtu sin beekna. Si bukkee jira nuti hawaasni Oromoo si bukkee jira. Si galee nuti si bukkee jira. Reeffi obboleettii keetii hin galu. Waan hin galu. TikTok irratti emoji warri fayyadamtanii isaa wayii komentii dhufa. Emoji boo'ichaa hin ergina. Ila obboleewwan ila obboleettii tiyya tiyya qaali obboleettiin tun nurraa illee duute sii galee kanaaf dhugaa obboleettii tanaatis akka baasnuu fi ati nu bukkee dhaabbadhu rakkoon tokko hin jiru reeffa obboleettii keetii hin galaa hangalchu hin baasidha kan galchu seera nuti immoo si gargaarra gargaarsa diinagdeedhaan si bira jirra. Gargaarsa diinagdeedhaan si bira jirra. Maallaqaan si bira jirra. Obboleettii keenya gara jiniis haga ishiin awwaalcha ishii waan ishii barbaachisu hunda kaffannee awwaallanna si galee bareechifannee awwaallanna. Lutu si baasa. Qansiraati amma qansiraata keessa illee si baasna rakkoon tokko hin jiru. Hojii hunfaa keetillee akka hojjetu si taasisna. Si galee ati bichaan jabaadhu dhugaa obboleettii teetirallee dhaabbadhu dudda duubbeetti hin deebiini obboleettiin ta'e hin galtu obboleettii tiyya wanni si gaddisiisu tokko hin jiru wanni si boochisu tokko hin jiru nuti hidhadhu too jabaadhu ati jabaadhu nuti hawaasni Oromoo si bukkee jirra ishee nuti si duuba jirra akkasiinitti guyyaa afuriif akka ishii baasuuf irriba dhabnee maraachaa jirra guyyaa afurarra erga dooshii dhageenye ciisnee iyyaa jirra sirraa akka obboleettii tanaa baasuuf si duuba jirra nuti waan hundaanuu si duuba jirra waan barbaachisu hundaanuu si duuba jirra si galee jabaadhu ati jabaadhu intala akkana jirtu reeffa obboleettii keetii nutu si gashaa iyyaadin garuu wukkilinnaa abbaan kee obboleessi kee eessumni kee wukkilinnaa nama takkan kennin ijoolleetu lamaa malee si galee garuu hunduu namni danda'u hin jiru waan ta'e malee namni irra deebi'amee kisii barbaaduun abbaan kootis kunoo na bira jira goobes abbaan kootis na bira jira abbaan koo dadhabaadhaa nama beekumsa akkasii qabu nama Addis Ababaa miti Addis Ababaa ergan galee waggaa 10 kana keessatti anuma kan ishii taqabbalu anumatti adaraa anumatu hangafa isaaniitii dhiirafis ta'ee dubartiif ta'e hangafni isaanii anuma kanuma sila ta'e anumatti taqabbala. Ishoo ati maal gootes obboleettii koo kuni shakkii waan hin qabuuf irra deebi'amee reeffi ishii naaf marammaramee namni akkasii naaf agashu jettee mallatteessitanii kunoo guddataan jira rabbisa guddisu mucaa kana naa eebbisaa fooloo naa godhaa naa guddisaa nama haqa akkasiisatu bira naa deeme guddataan waan siin jedhe dhagayi waraqaa hunda baasiiti ijoollee tuulamaatti naaf kennu irra deebi'amee naaf kan jedhu waraqaa baasaatii biyyarraa erga akkasi aburashiidhaan sooretti darba abshir obboleettii koo garaa kee jedhe rakkoon hin jiru anaa wal argaa jirra guddee obboleettii kee qabbaratte jechuun yoo dhiiga sii baaste akkasiinitti duute yoo beekteedha kana wal argaa jirra guddee argatteeni guddee jamiilaadha baga argatteeni anaa wal dubbisaa jirra waan jiru wajjin haasa'aa jirra rakkoon hin jiru siifu wal argaa jirra anumatu bilbila kenneefi guddeedhaallee ishiis dubbisaa jira waan jiruun maama ati hin boohin sitti himee jira miti hin boohin ila ati abbaa keetis haadha keetis kan dhukkubsattee siree irra jirtuuf situ jira hangafni sihi wanti hundi sirratti jige nu ammootu si qarqaarraa siin jedhee jira ani si qarqaara siin hin jenne urga kaleetii hadda si biraa hafe kunoo guddeellee wal arginee waliin hasaa turre guddee san booda sabbaas argee jira ati jabaadhu si galee jabaadhu abbaa kee jabeessi bakka qansiraa haddaa fi boru kaleessa jettu isaa miti ka torbaan caalu si yonnoo goonanu eshi iyaadin guddee ati biraan deemin abboo si faani barbaachisu nuti ilmoo keessanii obboleettiin teenya nu biraa dhabamtu nuti sin bira jirra waan hundaanuu sin bira jirra nuti abbaa keenya obboleettii keenya sin bira jirra nuti sin bira jirra sabni Oromoo sin bira jirra akkaawuntii si fuudhiitiin haa barreessi waan sin gidduu kana ittiin tiraanispoortii asiif achi deemtu anatu si erga waan ittiin sin asiif achi deddeemtan anatu amma isa kana si erga akkaawuntii sirraa fuudhinaa ergi ganni guddata akkaawuntii
ishii nuuf erge anis nan galchaaf maallaqa anaaf nuuf ergisiif irraa fuudhe akkaawuntii na erge waan tiraanspoortii ittiin deddeebitan haga obboleettiin teessan reeffi ishii isin bira ga'u ittiin finfinne deddeebitan maallaqa ammaa isin galchina rakkoon tokko hin jiru isin garuu jabaadha dhugaa micayyoo tanaa baasuuf jabaadha intalli gaafa roobii haasaa turte halkanuma santu maaltu sillissee ishii bulche. Ganni guutaa jira kana dhiiseeti maal taatan galatoomii. Akkam obboleettiitii akkam abbaa kiyya nagaan. Akkatti baattee jirtu yeroo mana ga'eensi ni galchaateetti. Obsi. Siin erga mana ga'ee amma siin erga isa bira dhaabbadde dawwalee namni mana jiru hin jira siin erga akoonti kiyya. Amma dubbadhu dubbadhu. Galatuma. Abba Rabbiin si ajjeessu. Ilmoon ta'e Oromoo taate. Dhagaamanii. Dhagayanii. Muuziqaa eessaayyee? Warra haqa keessan barbaadaniidha. Muuziqaa jira biraa. Naajiraadhaa kunuu nagaa isaan bukkee erga dhaabatanii ani mucaan kun ikkoo waa tokko na godha jedhee shakkii keessa gala. Guddataa koofee gata. Naasaan. Maaltu miita narra kaaya? Ani immoo kana keessatti sodaadhu kan jajjabeessa obboloonni koo kun na bira dhaabatanii ani immoo isaanii na bira erga dhaabatanii ani immoo dhaabadhee nan gargaara gara kootiin bakka na bira jiruun jechuudha. Ani immoo dhageessanii. Dhagaama muuziqaa xiqqoo jira beektaa muuziqaa guddata simbira jiramti muuziqaan. Guddata na dhagaanii. Dhagahan. Dubbiin siin jettee takkaan wanna godhuu barbaada. Abdii bilbila abdii biloo godhaa guddata. Guddataan hin dhaga'u bar maaliif fi gurra abbaa keessa haa? is dubbisaa jiru. Irraa fuudhu. Haadha geeffatan jedhee tanaan haadha geeffatan jechuudhaafani. Hin dhagaanu dhaga'uu dadhaban. Amma dhaga'anii? Na dhageessanii? Imuut gootee jirta guddata. Moo ijoollee muut irratti hin godhinaa imuut sina godhisa. Dhaggeeffataa turanii dhaggeeffataniiru. Dhaggeeffanne dhagaa. Dhageenya irraadhanii. Duraan dursee sabrii isiniif haa kennu rabbiin gara isin jabeessuun isinii jaa. Obboleettiin isiidhaa waan reefuun tana jettin saniin dubbachuu barbaade. Natti bilbilee abdiin wanni isiidhaan na bira jira. Yoonii fi anaa wajji dubbatte malee reef keessillee harkattu naan jee jedhe. Kanaafuu dirqaawwanni obboleettiin isiidhaa bilbiltee fi natti hin fakkaatu obboleettiin ta'e waggaa 7 hin dubbisnee jedhe.